Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maayaa Shokuun odeessa Maayaa Artiiti. Odeessa keenya har'aatiin kitaabota haaraa fi awaardii hogbarruu gaaddisaa irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Torbee dabarsinee kanaa kitaabni walaloo Imimmaan Xiiqii jedhuun moggaafamee magaalaa Sabbataatti eebbifamee jira. Kitaabni kun ogeessaa fayyaa kan tahee dinagdee dabaleetiin kan barraa'e yoo ta'u, mata dureewwan walaloo 82 of keessatti hammachuun fuula 115 qindaa'ee dubbistootaaf dhiyaatee jira. Sirna eebba kanarratti qaacceesni kitaabichaa kan dhiyaate yoo ta'u, gulaaltonni kitaabichaatii fi akkasumattis hirmaattonni sagantaa kanaa kitaabichi dagaagina hogbarruutiif gumaacha qabu akka itti aanutti ibsaniiru. Kitaaba kana keessatti walaloolee roga adda addaa qaban gama seenaa, gama aadaa keessattuu immoo dhugeeffannoo hawaasaallee of keessatti hammatantu as keessatti hammatamee jira. Inni kun wanna hawaasa keessa jiru fuulee aartiidhaan baase. Hawaasa keessa aartii jira. Aartii sana immoo bifa barreeffamaatiin qindeesseeti kan inni dhiyeesse. Kitaabni kun ana malees gulaaltota jajjaboo muuxannoo walaloo qabaniin gulaalameera. Miicamee micciirameeti kan inni ba'e jechuu dandeenya. Dhama gaarii wanta nama barsiisu qaba. Kana malees barreessaan kitaaba kanaa dinagdee dabalee dureessaa waa'ee imimmaan xiiqii akka itti aanutti ibsee jira. Hawaasa iddoo garaagaraatiin tuquudha jechuudha. Jaalala, seenaa, aadaa hawaasaa kan of keessatti qabatte waan ta'eef bifa biraatiin kitaabota afaan Oromoo keessattuu kitaabota kuusaa walaloo ta'an keessatti kana dura guddoon baramne jedhee kana yaadu walaloo seenessaa yookaan immoo walaloo haga danda'ame bifa asoosamaatiin asoosameessuudhaan walaloo itti dabaluudhaaf yaaleen jira jechuudha. Guyyaa borii ammoo kitaabni xiinsammuu yeroon addunyaaf jedhu moggaafame ganama sa'aatii 2 eegalee magaalaa Adaamaa galma sinimaa Mormoriitti ni eebbifama. Barreessaan kitaaba kanaa Injiinar Mustafaa Abbittii Obsee yoo ta'u, boqonnaa 4 fi fuula 202 qindeessuun dubbistootaaf dhiyeessee jira. Gama biraatiin ammoo awaardiin hogbarruu gaaddisaa marsaa lammaffaa guyyaa borii waaree booda sa'aatii 7 eegalee hoteela Ililli Intarnaashinaalitti akka taasifamu odeeffannee jirra. Odeessi keenyaa kanumaa sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii.